Anumti kun carraa si affeeruu argachuu kooti na ajaa'iba. Asaabileeoo Raamaleeoo. Jireenya addeera jettee maaliif na sobdi? Maallaqaan qabdu taanaan guyyaa wiixataa fi guyyaa sanbata duraa guyyaa soomisitti ta'u. Manuma konkolaataa si bitu warqii fi diyaamendii sirra dhangalaasu. Tasgabbaa malee. Maal dhiifaman gaafadha? Kuna namaan na galchee sitti been turee bara. Jiru akkanaan na kuusite waaqayyo biddeessi kuusu siif haa kennu. Kabajni guyyaa dhaloota heeraa waan dhiyaateef akka ati maallaqa qabduuf hin qabne mirkaneeffachuuf jedheen si gaafadha. Ajjeestee erga awwaaltee booda irra badhaadhaa dibattee awwaalaa baastee jiraachisuu duubaatti beekta. Ati dhugumatti riyyaa gararraa miira namaarra darbitee dhaannaa onnee namaa beekta. Nama doorii jedhamu kana yeroo dhumaaf akka kiraan sarreen jiraannetti akka inni dhabamu barbaada. Fedhii koo dhugaa jettaa ani barheeraanidha. Walfalmuu dhiisaatii taphadhaa. Eenyumaa dhugaa sanatti milyoonaan jetti callisee yeroon isa laalu dhaloota galee sanatti fakkaata. Maal? Qorichaaf kan ittiin bitatu saantiba tokkollee kan hin qabne kan akka dhaloota irraa gargaarsa eegaa jiraatu. Fedhii. Nyaadhu rakkoon qabu. Na salphatii ni nyaadha. Simboo fi fedhii maaliif hafan? Maallaqni nama booda malee nama dura. Kanaaf iyyuu nama dursuu qaba.